qanii bultii qanii jaarsi kiyya dhufeecha wallahi oromoon miliyoona jaallatama keessanii kan deeqa dizaayinuma uummanni ana dura fiidatti waraabnetti waraaba. Dhugaasiin dadhaaba wallahi. Oromoo jaalala barsiisne haa guys nuti ana bibsishan. Wallahi dhuguma maal jedhu namni akka isaaniitti jechuudha namara dabiidoo waraabanii hin jiru. Ishi anamma isiin isaanii boodee dhufu isaan dhaabbilumaa waliin deeqeef wal godhan maayikiin ifeemsaan. Agarsiisa dizaayinii haaree baasaan. Dizaayina haaroo baasi nuti laayikii siif goona koomentii siif goona maashaallah jechuu ara maalla maashaallah wallahi it's okay ati bichaan itti cabsi malee ayaa. Ila akkam ni beektaa guuteeni xayyaara raawwee borsaa qabatee as deemu. Ati waanuma hunda hin himin kaa waa gara qabadhume hin himin namni laa waan ta'u ni mushii karoora waan godhus akkasin godha itti amma inni isaaf surprise hin ta'u barwanni hundi bakka already waan miidiyaa irra gohimte akkamitti surprise taare. Aboo maayikiin balleessee yaaddi wallahi. Hayya siin goobas amma kam godha amma kasa dhiifadhee qaniisan posti naa gootan isin hundi warri feemasaa fooloo gurguddaa qabu. Uummanni maa qoflaan du'asa. Gaafati heerumtutti riipoosti goona yaadin. Mee wallahi fiidiyoolee na hojjedhu arafaatee heerumtee. Amma geemii isaa qabsiifama. Maan jaarsi yoona taphatama. Iti simpadiyo. Iriyaatii yakaan beektu? Yoomi ganaadha. Nin beekan si hojii jarkeetiin jiran jechuun. Miizeeteeti. Waan akkasii yaani. Takkallee hin jirti bar miizeen uummanni qoflaantii oola. Miizeeteeti. Tokko waan jeen ka maayikii fatiyaadha waan jedheen idda galgala harkuma tumta. Akkam idda galgala harkuma tumta seeruma moo hin yoruma jedheen. Suuta as eeggadha. Ashoo ashillaasii jechuu turanimi. Asoo ashilaa seetii yoo. Uffanni san bareedee lubbuu. Maali? Bareedee? Uffata maali? Wallahi. Fakkii salqanii sun. Si aarsuun barbaadu garuu uffata hin keena keekkanne. Okay, rakkoon qabu. Hin jira bar fiidiyoo lubbuu. Poosti godhee ture. Laayivii irra turte. Silaaleen ture garuu akkasitti uffata seef sammuu kiyyatti hin goone wallahi dhiifama ishii. Rakkoon qabu maayikiitii bareedu. Akkasi kaahunaa. Annaa gammachuu keenya nuti gizee gammaddu nutti tola namni kamuu dubartiin kamuu gaafa gammaddee kofaltu you like it hedduu nutti tola akkasii jabaadhu shi seenaan dhufte qaba gasti irratti xiqqaatte amma haadha seenaatiyya kam jirtan naguma nagaa wallahi arafaatu diasporaan arkadhee heerumeetiin jira kaanaadaa jira Riikardi jaalaa live wanni irratti live fi viidiyoodhaan hin cabsinaa itti ani isee inni jilbifatee ililli naaf kannaa itti. Maa himtaree argatee silaayyoo haaya erga himtee himi lubbuutti bareeda jirta. Ililli jilbifatanii namaa kannanis nagarree taciisanii fudhatanis nagarree ta'isii irratti harku deemna. Seenaa bara 2026 marra kana haaraan galmeessuu feeteetin sa akkam maal uffattaree ati gaafas gizee ciiftu sana. Seenaan tunis bal'inaa asooti. Ani gudii jechuun maal uffattee biddiribsii moo amsoolaa moo uffata moo jechuun kan koo wayi sun mul'atti jedhee sanii bar. Sun mul'uman ciisu bal'uun. Akkas jedhi malee. Akkasi wallahi umma seenaa si jaalladha. Rabbi si haa jaallatu giftee ana. Bakka sargii kan kee
Asliinii fi shugguxiin faan warra akka haadha faaxee faan irratti argamuu qaban. Hingoonu nuti yoo dhugaa ta'e gurbaan dhufee kakate malee kuulleen eeggatti akkasitti nuti dibbee qabannee eeyyinee waliiknee waliin beenu hin jenne. Hai. Nama kuma kudhaniin sargii siin ta'e profaayilii gosaannee nu salphistee. Hey jecha mana aslitti. Kuullee bar. Hai osoo beelti jirtu iyyee. Jaarsaa addise kuullee itti garagalee. Kiyya garagal. Kansiis diyaaspooraadha bar. Biyya alaatti dhufeen gaafa. Egaa biyya tokko dhufe fidataa jirtan inni illee Kanaadaa irraa dhufee barsaniif. Abba isiin dise kiyya na dhiisu godhe. Ati guyyaa san meekaappii dibatteessa leengatta agsiteessu. Silallaalle maayikii. Meekaappii maallaqa meeqaan dibamasa? Siifi kulleenis wacii baay'ee baastan jechuu bar. Kuullee bar beeloo uffatte jaarsaa sobee bar. Museen adeemii qabaddu yoo beellannu yoo fira qabaatte ani viidiyoodha hin ba'a. Taap godhaa wallaahi shugguxiin asabaatu taap godhaa bakka callisanii lallaalinaati taap godhaa sadiin baay'isa. Akkasii yaa rafaat puush godhe asirra teessee jaartii diyaaspooraati ustee teessee nu laalini. Akkaawuntii isaa hunda harkaa gochuu qabda. Maayikii amma sa'aatii kana inni hojiirra jira jedhu. Isaa hojiirra jira. Biiziin godhu waan amma tormata akka irratti dabalee haasuu puush godhi silkii keessa gaa'ii sadiin baay'isa. Booski diiga na godha jirtu. Taap godhaa homaa duubattumti sinaan bisu. Booksii maaliif diiga si godha? Hai ganaa osoo waliin fuudhinni booksii waltumuu deemtan moo? Galatooma shugguxii caaltan asbaata bakka firri dhufaniiru. Maakush bakka chaa'u indee biyaa ishii dhubu. Habibti dura itti hermii ka'iti borsaa isaatti birrii gadi qusachuu bari amma gizeen haala gizee ammallee ittiin seeniin kana hiriyaa ofii affeeranii wanti jajjedhanii maakii irratti ilaaladhuun hiriyaa kan keessiif jaallachuu qabaa siif affeeruu qabaa yookaan sojiirra jira minaamin jettee homti tole intineettuuf hin jiru. Wayi. Ola bannin jaalladha hin kabaja isaatti firaa raarsoon barbaadu. Kana kunu maallaqa isaatis kabaja baay'ee. Ayye fataadha bakka maakiyyeen deebi'a ishii dhubu. Video hota mal kinaan takka video hota. Yoo meeqa gallee asbaata maakii. Jaarsa kiyya fidee dhufa. 5,000 yoo seentaniin baa 5,000 umuseena. Wayi 5,000. Ayyee deem. Mana keenyatti 5,000 normaaliidha bar. Hai kababootiin. Sa akauntii tante asli hajattu hai ambari. Hai bakka jaalala umuseena baxxaan fiqir ይዟታል እንዴት ከእንደገና ጄቲን ፕሮፋይል ወደቴ መቃን ከ ጀለ ጅራ ከይሳ መቃን ሳ ጉባ ጀር ፊ ኤጀት ላሌ ሃይ ማልቱ ዴማ ጅራ ገሩን ሚዲያ ረንጅሩ ሀቢብቴ አከስቲ በቃ መቃይ ሳው ሊቀር ቀበደ ደሙን ቀበደ ታን ዮ አከጨራለ ተጆሌ ዋ በበሬስ ተላሉ ጀዴት ማን አባባ ፍርክና Ababa Furkina, Boda Hasukna, Ababa Furkina me. Guys. Ara Sabatu. Asabatu Ababa Furkina di guys. Jabada. Akkuma tichi isti ate shugutiin maaliif darramti warjata. Jabada. Ababo lama. Data ko gaba fam. In fudanna are. Family. Please namni tokko kenna. Families. Zalika ababo tokko kenni toppi jirta. Abdi galato milfad. Wallahi keessan qabu keerapun qabu laba baay'isa faamili amma asirratti jabaachuu qabda wiini khiyya eega gift gallery ko nyumanna bana rabbis inume sodaata thank you so much jabada guys jabada wiini hafudan wiini kuda tokko ifnaan gargaara faamili yalla guys kumsa diseenu qabna kuma takko irratti yoo dabaltan ni seenna. Nje dukkana kastee seenuu adabdi moo maal jechuudha. Taap godha abdiin kutatina. Abdii galatoome. Gifti galaarii seeni mee abdii homaa rakkoon qabu. Gifti galaariin kan ku abaaboon tokkotti naan kennamne. Oyime. Abaaboon seenaa walla abaaboo kudhan. Yalla guys wal gargaara. Waan akka koofiyaa manaamni dhabar.
فيديو أسبوع في سنكم شنس قالوا قبضان ري تابتابين اللي تاتن جبادة guys. كيشانا خاي الدبلا جلا guys يلا والبرجانة جبت قالاري سيني بومبونينو كان كيف أنا نببلتا أيوة مرتي قالتهم سينتني بقى سينتني سينتا وري سينتن سينا لما براشي عملي دبل تاب قدا مرتي أسبهمي يلا تاب قدا ومني بقى أكتنا يا دجي يعني قرو ومني سيادة ما دكمت سيان كنو دكانة كستي سين موارتا تو أسباتي أكا مسينا سمرن أي منين بها أيه أنا اللي أكاونتي كان ندفو مكان ما أنت بدو ديمبو خاني خدتو خني وانا من كيسة دوية فكاتا يا ربنا الله مال ويني كوبي يا ربي سلامتك كوي كاتس باتين ناني سينا مو كيسابين ستيرغان بي ديبي كوي نمبا سلامتك مال الراكو